raayyaa ittisa biyyaa keenya hamma yoonaa kan dubbatame jira waan dubbatamuudhaaf nama rakkisu raawwatan gochaa seenaan yoomiyyuu hin dagatamne uummata Itoophiyaa irratti raawwatan. Humni kun jaalalas dhiifamas waan hin beekneef afaan isaa galuun humnaan itti bobbaanee jira. Yeroo gabaabaa keessatti xaragnee karaatti galchina. ሀገርን ላለመክዳት ቃል ኪዳኑን ጠብቆ ሕገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር ሲል utuu biyya hin ganne waadaa isaa eegee heera biyyattii kabachiisuuf wareegama kaffalaa kan jiru raayyaa ittisa keenya cinaa fi waa'ee jaalala biyyaa kabaja alaabaa keenyaaf yeroo hundaa waliin ni dhaabbanna. Itoophiyaanonni facaan hoggaa jedhamu kan walitti qabaman, dadhaban hoggaa jedhamu kan jabaatanii dhaabbatan, uummata tokkoomee fi aggaammii kamiifuu kan hin jilbeeffanne ta'uu diinota keenyatti ni himna. Ammas irra deebi'een jedha, raayyaa ittisaa keenya cinaa hanga dhumaatti ni dhaabbanna. Nuti Itoophiyaanonni hin jilbeeffannu, birmadummaa keenya hanga dhumaatti ni kabachiisna. Baandotaaf carraa hin kenninu. Birmadummaa keenya tuquuf baandota mana keessaa balbala banuuf rurrukutaa jiran dhiyeenyatti murtiitti akka dhiyeessinu shakkii hin qabnu. Dhugumaan nuti Itoophiyaanonni kan hin jilbeeffanne ta'uu keenya Adwaan ragaa haa ba'u. በእርግጥ ኢትዮጵያውያን የማንበገር ህዝቦች ነን። አድዋ ይመስክር።